Harka fuunee akkam naga jirtaniis niin jenna viidiyoo irraa keessatti hanna yookiin saamicha karaa mobaayilaatiin yookiin bilbilaatiin gaggeeffamuun isin barsiifnaa obsaan nu faana tura. Irra deebiidhaan anaa dhufuu isinii jedhee jira. Akkuma seensa viidiyoo kanatti isiniif ibsuuf yaaletti. Viidiyoon keenya kanarraa kan irratti xiyyeeffatu yakkoota gama mobaayilaatiin gaggeeffaman irrattidha. Irraa hubannoo argattu jedhee yaada. Amma xumura viidiyoo kanatti obsaan na faana turaa isiniin jedha. Yakkoonni garaagaraa gama bilbilaatiin gaggeeffamu. Yakkoota kanneen keessaa gurguddoon yakkoota saamichaa yookiin hanna ta'uu danda'a. Hanna kanneen kan gaggeessan iskaamaroota yookiin ispaamars jedhamu. Ispaameroonni bilbila nama dhuunfaarratti bilbiluudhaan akka waan carraan guddaan wayii gaheetti fakkeessan himu. Ergasii booda immoo carricha sana argachuudhaaf wantoota garaagaraa raawwadhu jechuu ni danda'u. Fakkeenyaaf paaswoordii baankii isaa gaafachuu danda'u, odeeffannoo inni dhaabbata keessa hojjetu gaafachuu danda'u, kanneen biroos ta'uu danda'u. Erga gaafatanii booda odeeffannoo kennameen fayyadamuudhaan maqaa yookiin eenyummaan nama sanaatiin yakka biraa geggeessuu malu jechuudha. Yakkoota akkanaa irraa of eeguudhaaf ammoo lakkoofsa bilbilaa jarri ittiin bilbilan beekuun barbaachisaadha. Lakkoofsa jarri ittiin bilbilan yookiin iskaamaroonni ittiin bilbilan salphatti beekuun yookiin namni dhuunfaa tokko akka salphatti beekuun hin danda'amu. Garuu immoo aappiin tokko jira. Aappichi lakkoofsota iskaamaroota garaagaraa irraa bilbilan salphatti adda baasee nutti kan agarsiisuu fi ofirraa yookiin nurraa bilook kan godhudha. Aappicha iddoo buufattan amma haala kannuuf banamaa erga banamee booda qara qophaa ol argisuun barbaachisa jechuudha. Aappicha kana buufachuudhaaf iddoo daawunlood jettu kanarratti galchuuna. Ergas booda sekondii 10 booda aappichi ufumaan mobaayila keenya irratti nuuf daawunlood ta'a jechuudha. Aappicha haala amma viidiyoo keessa ilaalle kanaan liinkii irraa godhuudhaan erga buufannee booda immoo mobaayilii keenya irratti install erga goonee booda haala ta'an kanaan akkaawuntii yookiin eenyummaa isaa aappicha irratti barannaa jechuudha. Jalqaba irratti aappicha banna. Aappichi immoo haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Iddoo get started jettu yeroo gadi qabnaa jechuudha. Setas default gochuu dandeenya. Mobaayila hundarrattis gaafachuu dhabuu danda'a. Waan ta'eef mobaayila koo gaafatee ammoo tiruu koolari default phone appii godhu jira. Akkanaaf bilbilaaf itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Iddoo kanarratti ammoo itti hagalmoofuudhaaf lakkoofsa bilbilaa keenya nu gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenyaan galmoofna waan ta'eef ani immoo lakkoofsa bilbilaa kan koo iddoo kana keessatti haa galchuume. Xumurarratti continue iddoo jettuu qaqqaban. Fuulli kana fakkaatu dhufaa kun ammoo seera ittiin bulmaata warraa yookiin privacy policy warraati agree gochuudhaan gara fuulduraa deemna. True calleriin bilbila keenya irratti qajeela bilbila. Nuti ammoo bilbilicha kana kaasuu nu hin barbaachisu jechuudha. Automatically verify nu godha jechuudha waan ta'eef. Success jedhee jira. Profaayilii kan koo karaa Googleetii wal quunnamsiisee yookiin Feesbuukiin wal quunnamsiisee uummachuu danda'a. Barbaadu ammoo maanuwaaliin maqaa kan koo ofumaan barreessee karaa imeelii kootiitiin uummachuu danda'a. Ani ammoo karaa maanuwaalii kana filadhee jira. Maqaa koon barreessaa Aliifuu. Maqaa abbaa koo itti aansuudhaan ammoo imeelii kan koo erga akka tabeen booda iddoo continue jettu irra gadi qaba. Barbaadu ammoo suuraalee jijjiirachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaalaarii keessa imala suuraa tokko profaayil piikcharii kan koo haa geeddaradhu. Fakkeenyaaf suuraa kana haa filadhume. Suuraa kana crop gochuudhaan fuulaan koo akka mul'atutti
profile picture irra kaachuun barbaada irra kaawwadheen jira. Amma immoo continue iddoo jettu irratti gadi qabachuudha. Amma Truecaller account uummanni qabna jechuudha. Haala kanaan Truecaller account eenyu uummanni jira. Garuu immoo warri kanaan dura Truecaller fayyadamtee jirta ta'e backup kan kee restore godhu sin jira. Yoo haaraa taate immoo wanta restore godhu kamiyyuu siif hin qabu waan ta'eef skip gochuu dandeessan immoo backup waan qabuuf restore godhaacha message lee ta'u kollog yookiin yeroo nama garagaraa nama bilbile kollisti kan ko wantoota garagaraa kan nam barbaachisu kan backup ta'ee jiru isa Google Drive keerra deemuudhaan achi gubbaadha restore naaf godhaacha walumaa galatti anaaf kun restore godhee jira jechuudha. Egaa accountii banannee jirra amma immoo appicha keessatti haala kamiin spamroota ofirraa biloogoona kan jedhu haa ilaallu. Spamii yookiin ofirraa biloogochuun mobaayilaa Android keessatti awutomaatikiidha. iOS fayyadamtoota immoo jalqaba settingii bantan. Settingii keessaan immoo call blocking booda Truecaller kan jedhu on gootu jechuudha. Haala kanaanidha. Spamii ofirraa biloog kan gootan jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kun akkam ture. Hubannoo gaarii argattanii? Waan hordoftaniif galatooma isin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Channel koo description irratti isiniif katabee jira. Irra deebi'uudhaan subscribe gochuun maatii channel kootii ta'a isin jedha. Ulfaadhaa.